Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniitu haa baay'atu isin jecha. Please namni viidiyoo kana argitanii share, copy linkii akkasumas repostii godhaa isinin jedha. Keessumattuu immoo ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiranii akka isaan of eeggannoo cimaa godhanii jechuudha. Waan maadaamiin tokko ijoollee keenya lamaan irratti hojjettee sirriitti himachuudha. Namni viidiyoo kana argite immoo ijoollee fillee sheerii godhi, keessumattuu ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiraniif jechuudha. Ijoolleen keenya nu jalaa dhumaa jiru, ijoolleen keenya nu jalaa miidhamaa jiru, ijoolleen keenya karaa baay'eetiin lubbuun isaanii darbaa jira. Maadaamiin tokko maal gooti isinitti fakkaate? Ijoollee keenya dura sarraateenyaa tokko deemteeti biiroodhaaf fudhatte jechuudha. Saatii deemtee biiroodhaaf fudhattutti mucayyoon suni hojii ishee hojjechuutti kaa'e jechuudha. Otuma hojii ishee hojjechaa jirtuuti guyyaa tokko waamteetu jechuudha. Maadaamiin kun kiniinii wayii laattiif jechuudha mucayyoo kana. Mucayyoo kanaaf gaafa isheen kiniinii laattuu fi kiniinii kana fudhadhu, kiniiniin kuni vaayitaaminii qaba, humna sii kenna, akkati jabaattee hojjettuuf si fayyada jennaan mucayyoo kanaaf jennaan mucayyoon kuni ishi jettee dhuguma itti fakkaatee kiniinii kanarraa fuuteetu liqimsite jechuudha. Gaafa fuutee irraa liqimsitu dhiigni afaaniin funyaaniin battalumatti keessaa yaa'utti ka'e. Sababiin saatitti dhiigni afaaniin funyaaniin yaa'utti mucayyoon kan akkas taate jettee mana kiimii geessuu dhiisteetu mucayyoon kuni mucayyoo dhiigni afaaniin funyaaniin yaa'u kana gadi baastee gattee jechuudha. Saatii isheen gadi baastee gattutti hiriyaa isheetti bilbilatteetu hiriyaan ishee sun immoo fuutee hospitaala geessiteetu hospitaala keessa ciisti mucayyoo ammaa jechuudha. Anni isheetti dhidhii ta'ee, garaan itti bobokee, fuulli itti bobbokee, dhiigni afaaniin funyaaniin gadi yaa'u sun irraa dhaabatee jechuudha. Osoo kun ta'ee jiruuti immoo ammas immoo jechuudha maadaamiinti kuni dallaalittii madura sarraatenyaa irraa fudhattee amma sarraatenyaa kan biraa naa kenni ishii kanan barbaadu jetteen ishee kana gadi baastee gatteetti jechuudha. Ishee sana maaliif gattee maaf akkas taate jechuu dhiisteetu ajaa'ibuma jedhe dhageettanii jirtanii hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya wanti akkana jechuudha bakka hedduu jira jechuudha. Isaan qoricha ofii isaaniitiif fayyadamuu sodaatan qoricha yookaan haaraa wayii waa dhukkubsatan yookaan doktorri kan isaanii kennu yoo ta'e qorichi sun humna qabaachuu isaa kan beekan yoo ta'e akka dursanii hojjettuu mana isaanii keessa jirtu irratti itti yaalii godhan hin shakkina jechuudha. Shakkii maleedha kun. Shakkii malee isinirratti yaalii godhu jechuudha. Waan ofii isaaniitiif fayyadamuu sodaatan wayii tireeningii hojjettuu irratti kan godhan hedduu isaaniiti jechuudha. Waan ofii kiyyaa dhagaye jechuudha. Maseetan obboleeyyan kiyyaa beeytan yeroo baay'ee jechuudha. Warri biyya namaa kana keessa turtan beeytan ijoollee haaraa hin dhaaba. Ijoolleen haaraa wannan isin dhaamu jiraate mataan si bowwaafatee gara si dhukkubee lafa si maree itti himattaa na dhukkuba jetteeni qoricha isii mana keessatti sii kennitu kiniinii irraa haa ta'u shiroobiiwwan adda addaa waan irraa dhugan irraa haa ta'u gonkuma hin fayyadamin. Haga mana yaalaa si geessitee dhukkubbiin keessuun beekamutti. Si geessuu diddiimi atis hin fayyadamin biiroo nageessi jedhiin. Biiroo si geessuu diddii biyya nagalsi jedhiin. Malee odoo dhukkubbiinu sitti hammaate qoricha isaa mana keessatti isin kennan yoo dubbistanii hiika isaa irraan beekin qoricha maaliif namaa kennamu ta'uu isaa yoo hin beekin gonkuma hin fayyadamina. Kun viitaamin A, kun viitaamin C, kun viitaamin D, kun maali jedhanii kan isaan sitti guuran gonkuma hin fayyadamin sirriitti hojjetee irraa of eeguu qabdan si jedha. Warri beeytan ni beeytan argitanii jirtan mana isaanii keessa jechuudha. Asibeezaa manaatiin walqixa jechuu hin dandeessan qoricha mana isaanii keessa jiru kiniiniiwwan garaagaraa kun ka sukkaara kun ka maalii kun ka akkasii ka mataa miila isaa hin beeyne jechuudha. Gaafate mataan na dhukkuba waa akkanaatti na dhukkuba ati jetteen hoodhu fayyadami ka akkanaati ka si jabeessu ka lafee si jabeessu viitaaminiidha maaliidha jettee fuutee si kenniti jechuudha. Waan si dhukkubisan irraa oduu waan hin beekin. Mana yaalaa si geessuu diddaaf jechuudha. Ati immoo gaafa san tolchitee of eeggachuu qabdan seen jedha ijoolleen keenya keessattuu ka dubbistanii irraa hin beekne ka guyyaa isaa hin beekne viitaaminii ta'uu isaa yoo beektan guyyaa isaa tolchitanii beekuu qabdan jechuudha.
ekspaardi ka ta'e meeqatu jira qoricha mana isaanii keessatti. Wallaahi billahi ammaantu mana isaanii kana keessa qorichi ka gizeen irra darbe viitaamin C maan kunniin viitaamin A maaliin kunniin kanan gadi yaasee gate lakkoofsan qabuun isiniin jedha. Kifilii isaanii keessa akkas firiijii isaanii keessa akkas ni argitan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya qorichi isaan isinii kennan faallaa dhukkubbii keessaniiti. Callisaniitumaan isinii kennan isaan haa ta'uma jechaaf isinii galee. Kanaaf haga mana yaalaa dhayxanii dhukkubbiin keessan beekamee qoricha doktorri isinii kennutti qoricha san haga fayyadamtanitti qoricha isaan mana keessa isinii kennan anuu kanatu akkas na godhe qofaan na qabee jennaan anuu kanatu na dhiise ilkaan na dhukkubeenna anuu kanatu akkasii meeqa kamtu ijoollee ilkaan na dhukkubedhanii kennanii isaan kennanii fi lubbuun isaanii darbe dhageettanii jirtan jechuudha. Kanaaf qoricha isaan isinii kennan faallaa dhukkubbii keessaniiti. Gonkuma hin fayyadamina qoricha isaan isinii kennan mana keessatti. Waan garaa keessanitti dhugamuu miti. Ilaawwanni isin dhaamoo jiraate waan garaa keessa dhugamuu miti. Waan liqinfamuu miti. Gogama keessanitti waan dibatamu kanneen hin dibatinaan isiniin jedha. Beeytan wanni isaan fayyadaman kiriimiiwwan garaagaraa maalii mataa miila hin qabu. Ka isin qodaa fuula keessaniitiif isinii ta'u isaanii ta'u isiniif hin ta'u garaagara. Kana beekaa. Kanaaf obboleeyyan kee jechuudha waan isaan isinii kennan fiidaniitu manaa kennan jettanii argadhittanii hin fayyadamina. Booda miidhaa isinirraan ga'a jechuudha. Sirriitti of eeguu qabdan. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa waa hedduutu jira. Akkuma biyyarraa dhuftan ijoolleen keenya miskiini jechuudha kan waa hin beekne. Yoo waa isaan dhukkuba kiniinima isaanitti kennan liqimsan. Kireemima isaanitti kennan dibatan. Uffata jalaa soo isaan kennaniif ka callisaniitumaa uffatan. Isaan waa meeqa dhukkubbii meeqa qaban jechuudha. Kanaaf rabbiin isin haa eegu of eeggadhaan isiniin jedha waan akkanaa kanarraa. Uffata isaan isinii kennan uffata jalaa uffachuu irraa of eegaa. Ka gubbaa uffattanis ka jalaa uffachuu irraa of eegaa sirriitti. Waan kiniiniiwwan waan fayyadaman kanarraa sirriitti of eegaa. Waan dibatamurraa sirriitti of eegaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waan nyaatamurraa. Kanaaf rabbiin isin haa eegu isiniin jedha. Ijoollee haaraa keessattuu kan biyyarraa dhufaa jirtan isaan waan ofii sodaatan tokko waan shakkan tokko yoo doktorri wanti kun humna qabaa si dadhabsiisuu danda'a hin beekamu maal jedhee shakkii godhaa doktorri qoricha isaanii kennu isaan fidanii maal godhan viitaaminii akkanaati hodhuu fayyadami jedhanii akka nama isiif yaade ijoollee miskiina kan dubbisa afaarraan beekne kan ingiliffa fa'aa hin beekne itti kennan jechuudha. Isiin miskiina tiyyaa dhugama seetee fayyadamti. Gaafa san waan isii godhu laalanii akkam akka isii godhu laalanii isirra yaalii godhanii ka'anii ofii fayyadaman jechuudha. Isin eegalee. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa sirriitti of eeguu qabdan waan akkanaa irraa jechuudha. Yoo ilkaan isin dhukkube kiniinima argan isaan isin kennan hin fayyadamina. Deemaatii birrii keessanii dhuf keessaa baasaa yookaan deemaatii birrii keessanii qoricha bitadhaa malee qoricha isaan mana keessatti itti fayyadaman ka isaan ofii fayyadaman ka isinii kennan hin fayyadaminaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Atama fakkeenyaaf ati yoo dhiigni kee hir'atee kan lafti sii maru yoo ta'e isiin immoo kan sii kennite yookaan kiniinii biraa qaba ta'e kan sukkaaraaf sii kenname wayii yoo ta'e isiin sababa mana yaalaa si geessuu diddaaf gaafa san kiniinii ati fayyadamtuuf dhukkubbiin kee waliif faallaadha. Ati akkam taata? Kanaaf osoo miidhaan isinirra hin gahin haga dandeettaniin of eegaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.